Ashama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu nagaa keessanii naga kooti isinis bakka naganaaf jiraattan isiniin jecha egaa har'as deebi'ee dhufeetiin jira. Kanaafuu akkana simattanii sabtiin qaba. Kanaaf warroonni ammoo YouTube channel kiyya gama barumsichaatti hin dabarsine haaraa taatan koottaa bakka nagayaan dhuftan anaa dhufu isiniin jecha. Seena kota subscribe godha nuti dabalamaa maatii keenya tayaa isiniin jaa akkasuma immoo warroonni maatii kiyya duraan taatanii jirtan kan viidiyoo daawwatan like sun godhin viidicha keessa hin bayna likein kifiyyaa wayituun qabu takkaa'u kafaltee hin qabu jechuudha. Kanaafuu like share social media garaagaraa irratti linkii isaa share waliif godhaa isiniif jedha. Isa kana hangana jechaa gama barumsicha keenya har'aatti hogguu isin dabarsu barumsicha keenya har'aadha barumsa ajaa'ibaati. Aappii tokko osoo hin fayyadamin karaa ittiin bilbila keenya irratti aappii lama fayyadamuu dandeenyu al takkatti jechuudha. Aappii tokko osoo hin fayyadamin bilbila keenya irratti aappii lama al takkatti fayyadamuu. Waaw ajaa'ibaa miti kun koottaa hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jedhu. Hayyee gama barumsichaatti hogguu achi isin dabarsu barumsichi akkuma isiniif aappii tokkollee hin barbaadu isiniin jedhee jira. Fakkeenyaaf anamma mee YouTube banee jira haa jennu. Fakkeenyaaf anamma YouTube banee jira haala kanaan jechuudha. YouTube banee jira wantuma fedhe haa ta'u fakkeenyaaf Facebook banee jira jennu YouTube banee jira kun haaluma kanaan jechuudha. Akkuma argitan kanatti haala kanaan YouTube banee jira. Eeshi tole haa ta'u Facebook haa banume ammas Facebook banee jira akkanuma Facebook banee jira hogguu Facebook banee jira jechuudha haala argitan kanaani. Fakkeenyaaf haala kanaan kun akkuma argitan anama Facebook baneetiin jira jechuudha. Facebook hogguu haala kanaan banee mee fakkeenyaaf anama Facebook kana haala kanaan hogguu banee jechuudha. Dhiisee keessaa bahu isinitti agarsiisu jechuudha maaltu maal akka ta'u. Facebook banee jira keessaa bahu. Mee Facebook banee hogguu keessaa baheetiin jee jechuudha. Bakka jala kanarraa jechuudha ni argitu jedhee yaada inshallah. Jala kanarratti isii tana ni tuyna jechuudha kunoo bakkitoota ni tuyna. Haala kanaan jala kanarraa bakka kana hogguu tuynu jechuudha. Isii tana hogguu nuti tuynu bakka xiyyaa itti gad qajeelchee tuqaa sadiin jalaa tana jechuudha baakii osoo hin taane. Bakka itti gad qajeelee xiyyi mul'atu kana jechuudha isii tana ni tuyna jechuudha. Isii tana hogguu gadi tuyne maaltu maal ta'a haala kanaan Facebookiin naa bahee jira YouTubein naa bahee jira. Kanaafuu Facebookiin naa bahee YouTubein naaf bahee jira. Mee nama fakkeenyaaf Facebook fayyadamuu barbaada yoo ta'e Facebook kiyya kana eessa tuqa jennaan hogguu inni haala kanaan bahee bakkitoo Facebook mataa isaa loogoo isaa jiru kana ni tuyna jechuudha. Bakka amma kunoo irra maramee jiru kana jechuudha xiyyaa. Bakka amma xiyyaa irra maramee jiru kana ni tuyna. Hogguu al takka nuti isii gadi tuyne fakkiin Facebook kanarra maaltu nu ba'a jennaan barreeffama hedduu kana nu baasa. Iddoo barreeffama nu baasee haala kanaan hogguu nu baasa jechuudha. Nuti isa kan filannaan isa lammaffaarra jiru filanna har'a. Mee amma waa baay'eef keessaa qabaa inni nuti ammaaf isa lammaffaarra jiru kana filanna. Hogguu isa lammaffaarra jiru kana filannee jechuudha. Isa lammaffaarra jiru jechuun kunoo isa kana katama xiyyaa irratti achi qajeelee irra dhaabbate kana jechuudha. Open split screen view kan jedhu kana jechuudha. Isa kana filanna isa lammaffaa kana. Isa lammaffaa kana hogguu filannee jenne haala kanaan nuuf bana. Amma asii gaditti ammoo kan lammaffaa kunoo bakka argitan kana ni argitan jedheeti yaada inshallah. Haala kanaan Facebook bannee jirra. Kanaafuu asii gaditti kunoo appilikeeshinoota naaf baasee jira jechuudha. Hanga kunoo sarara isinitti agarsiisu hanga bakka kana ga'utti kunoo kun hanga asiitti Facebook jechuudha. Asirraa gadi immoo kunoo aappii filadhuu jedhaa jira jechuudha. Bakka kanaan sarchi godhuullee dandeenya.
kunuut am select split screen app jedha inni nu filadhu naan jechaa jira fakkeenyaaf nama app haala kana ol ofee filachuu danda'a lakki ol ofee hin filadhu yoo ka jedhu taate fakkeenyaaf nama telegram filachuu barbaada yoo ta'e telegram nan fayyadamu pulusii waan ta'eefi pulusii waan ta'eef bakka kanatti pulus jedhee barreessa jechuu bakka kanatti fakkeenyaaf pulus jedhee haala kanaan oguu an barreessa jechuudha aappii maqaa kanaan jiru hundayyuu naaf fida jechuudha kunooti haala kanaan jechuudha oguu an barreessitiin jedhu eeganaa malee pilaasii naaf fida jechuudha eeganaa malee isa kana naaf fidee jira asii gadiin maal fayyadamaa jira jennaan kunoo akkuma argitan telegiraama fayyadamaa jira asii oliin ammoo akkuma isin argitan maal fayyadamaa jira jennaan feesbuuka fayyadamaa jira jechuudha akkuma isin argaa jirtan kanatti haala kanaan jechuudha feesbuuka fayyadamuu dandayaa jechuudha isa kana hangana isiniin jecha isin ammoo wantoota hedduu jira keesseentanii ilaaluu dandeessan haala kanaan jechuudha fakkeenyaaf gadi bal'isuu yoo barbaadan aappii tokko qabdanii jala kanaan akkana gad harkisuu dandeettan hin bal'ata walitti ol deebisuu barbaadan wal qixaa ta'uu barbaadan ammoo bifa kanaan godhuu dandeessu kanaaf isin aappii barbaadan akkanatti al takkatti aappii tokko osoo hin fayyadamin fayyadamuu dandeessan isiniin jedha barumsichi keenya karraadhaa kana fakkaata walitti hin dheereessinu aappii tokko malee ho'taa aappii lama bilbila keenya irratti haa fayyadamnu fayyadama barumsa kana caalu darantu jira yoo isin hirmaannaan keessan jajjabaa ta'ee laayikii qabaattanii isin nu jajjabeessitan barumsa hedduu isiniif dhiyeessuu deemna ammaaf turtii gaarii